لا ما في ترى نجينا ورد وفرنا أتجلى كذا لا جمتشون تيجي أتجوا ورد جيلة ديارة تجمتشون ده مبروكين سنجا أترى ما تاو جت بوته رامني سيفابو أكمل أنا سكير يوم ولا بيترا تجيبون أنا سكير بقاية Maka ada lagi belang dengan sih. Mil muji jadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Shamar kafuni wa matakashti. Jirjir tuani sinja kharamata muslimat kharamata kristana sisi. Ara aja jabtu nabidiya takamiliya kharakni bego. Adan sibite mali wajatani gele kana yani تجاس مني بيني وجرو صار يا كنتي زلالات مكابي كانت دبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم من ترجعت سنجا أرانتنا أنا تيم مزدانه كيرن ديا كتيم تو كافي دي سبي मैं गावा ने नुंजू वनुमान नुपाना तुरानी सनिजा नदी दे नाये में बे والله मैं खनमोल मांडा गन्याता नुन सनिजा नुपाना तुरा बॉम्बी वानु दोते वादे जाज दोते रबी बेगा aku isi jadi khana amma كم جد يعني وانت كتكتنا بيسيرجي أسوي akan anjala dubu akan fijala dubu itu mana kini najala tunggu itu mal janda kau timno kampati se gada lada dalam kampati tu kusho wallahi nama dubbara ini dan turun nama jala tu kau baca danta namni kejadian ini yani yang senamnya nama jala cuda bun ni pada kan itu salah apa ha mereka kawin deh senabi, anillen rain kampade, isin gawan jeteni, deh situ bisi sipi ya, orang jete kawin deh senabi, agak jalan ti, cuma nama jalan cuma bedi kamu, nama jalan cuma serat timbane, dua ada jalan te, amma rati jawale ti yame, me bolu manu, me rati timbal jete kamu, tahu ya ni anak tefaci curawe, akan jaga faidu. Gelen tiya kana be kana sijalate yani duba kana rat siyagarte edu tak sijalate edu tak sirra qabam te jirti yani ana tu isibeha edu tak wanin isibe hoja tu khan ma hu ek wakisin dijurtu nati tolu de beti amma dirqa manati tate sas tawale ya me gafe tu dirqa manati tate jirti baka garan de be akisin dijurtu kana ma namina ma jalate be kuno ma be khan sinja tanma hu eti dawaleti ya ma wal ma kan tu sinja itin dawwalu jitra anne rakka di nanti garai yani khawali sirrag yani sonti da ma fras gonote garajebenya barbachisa wal ma nufana chakasaga tida wala de jaz natite dajalate dajipena da khanan juru weta nadi wanjuru bayan se nama jalatu ko bahate ajida bas jalalati ye kewal unsatir kama dirqamatati biraanki nama dura gode sanilleen biraanki nama dura gode takalleen biraanki wooma na keessa jiru biraanki sanillee wooma yaada yaada sammuu keessa daraahe biraanki isa goone biraanki insan jaalalumaan isaa qabu raayin kan keen biraanki isa gode malee waan biraatiitti leensee goone garuu kan namni narratti hin beekne badee ture jalatti ben namni beekamte beekamu baate dhoysiteetis wanta hundeessumti jabeessiteetis gutuun faataate bakka keessee fudhachuun taatu mee dachasnattee gaana jaalate waliin kan laallu taana irratti haa dawwaltu amma irratti dawwaltee waan inni nuujuu waliin kan dhageenyu taana irratti dawwalume wanneen akka tokko tokko leeyu jirti isii miti anuu akka tokko tokko keessan jira mewan nunjuk walman degefanna ifana turani sinja gurbana mati mara gayo agar tai sim siraka kamu batte kerjate nama diwa kada be tanah mayu raga mama takkan adi sinja dokter takanya
Takkanati gaafatoota keenya jawwaala illee hin kaasu. Utis gaatanu jirtu fardiidha. Akka itti deemnee gurguraan hundi dawwallarra. Hanga inni eeyyamutti irra dadawwaluun keenya noolamu. Ammallee nu faana turaa isin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akkam bitas nagaa fayyaadha? Waan akkumtuudha. Hajaa jabduufiin si barbaade. Nagaa wallaahi garuu hajaa jabduufiin si barbaade. Ammatti si harkachuun barbaada. Mana geeleetiyyaa mana raatiin jira. Achitti akka luftuun barbaade. Waa isii piraankii si goote sanii chumana isiitiin argama. Amma dhufuu ni dandeessaa? Yaani wallaahi nagaa garuu akka luftuun barbaade ajaajabtuudha yaaboo. Noo piraankii fi miti anatu si barbaade ati kootu qaa daruurii natti tajaajiltiin sitti dhufe. Anas si barbaade dirqama kootu. Ayyee siin eegatamaa. Jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya akkuma tana dura piraankii isa godhatte ammallee raan piraankii na godhuu deemti malee maaliif na barbaadde jechaa jira. Ammallee jaalalti xiyyata piraankiitii jechuu deema garuu jaalalti xiyyata piraankiitii miti. Onneen akkana duuneetu jirti. Kanaafuu dhufuuf deema irratti dawwalee kun akkuma isin dhageessise kana dhufuutti jira walumaanuu mee nufaana turaa isin jenna ni eeyna taa akkasii digaa rabbi khayrii haa godhu. Eenyu? Seenaa. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi. Kam jirtu nagaa? Jirra Allah. Fayyaa. Taa'e Qotaa. nagee wallaahi si jedhu. Tani. Nagaa. Fayyaadha. Fayyaa. Taa'e. 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 Najwa katan taa'e. Taa'e. Akkamii? Nagee wallaahi fayyaadha. Viidiyoo waraabuu jirtanii? Kun viidiyoo waraabuutti jirra. Haaya. Akkanatti ajaa'iba jira. Sirriitti dawwalee si yaame. Anaan nama viidiyoo tanaaf. Ayiwaa ati dhabamuun taata. Akkasii. Dhabamuun taatu. Kanaaf si yaamne. Isin piraankii narraa mi'eeffattee akkas taatoo kaameraan mul'atee tuma qabu. Har'a dirqama Piraankiitii jirtudha. Piraankiitii. Asumaan salaamtaan ammadduu siin jaalle. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota kiyya akkam jirtan? Jirra jirtu. Warreen kiristaanaa kan musliimaa hundi keessan isiniin jaaladha. Egaa irraa bakkaan takkaan dhufanii dhufee namni hareen illee na biratti argama. Obboleettii tiyya akkamittudha. Isiillee obboleettii tiyya. Ammoo isaaniin na yaame hanqubaan qabu. Waan na yaamaniif walumaan barra maal jettan? Ani obboleettii isaatii miti hordoftoota kabajamtoota biyya. Ani obboleettii isaaf hin ta'u. Maali? Hin ta'u waan hin taane hin qaba. Takkanaatiin isiniin jira. Duuba mee maal irra nyaata? Maal kittintu? Anatu si yaame. Galatu. Anatu sitti yaadame. Jechuun geelee garaa yaani wal beeytanii ani miidiyaa kanallee haariyaa har'aan tanaan dirqama natti taate. Nama miidiyaa haariyaan fakkaatu. Haariyaa har'a dirqama natti taateeti. Si wajjin wal harkeetiin sitti dubbaddaa jee dirqama gaawwaaniin isii argutti jiruuf jechuudha. Nama jaalatee beekaa yaani ibidda gumarra bu'ee gubaa san dhageessee miti. Sanumaafuu sitti dabalee si yaame. Akkuma duuba yaani qilleensa kana deemtaa yeroo hundaa si laaltee isin asirratti jechuun si jaalattee akkanaa kuntu akkanaa kana jettee natti himachuutti jirti. Garaan na dadhabeetumaan har'aan tana anis dirqama gaafachuun qabaa jee. Ooma akka biraan kenna guutusan dhugaa birachuu deemti. Dhugaa sila. Laa duraanis yaani piraankiin biyya uumaa sammuu biyya keessa jiru piraankiin godhee uumaa sammuu keessa jiru
Sarmaaf malee waan biraatiin miti. Akkanaatiin jiru. Akkam biraalaa tareechi. Duuba isii kumtuu osoo hin taane atummaa irratti namattuu tana galatooni dhalaan jaalala namatti himachuun ni ulfaatti. Akka kiyya bakka buusee oolaalee dhugumamma silaana jaalatte. Eegumaan jaalladha. Hawaa dhugaa natti fakkaatu. Dhugumaan. Kuma wajjin isin afaanii ba'a. Naaf isin hojii jiraatutti jirra. Manuma tokkichaa kana keessa jirtan. Tokkichaa kana keessa waliin jirra. Isin nama lubbuutti yeroo jaalladhu. Ani akka obboleetti jaalatti isii jaalladha. Nama akkasitti isin dhageeyyamu si duuba. Akkasitti isii jaalladha. Yaani gaa waliin bulla waliin oolla. Naaf isin wal beena jechuudha. Waan ishiin keessa jirtu naatu beekaa maal jettuun maal keessa jirtu? Dhaali waan isin keessa jirtu waan biraa osoo hin ta'in jaalalateeti. Dhuguma na jaalatti maa? Dhuguma rabbi haa gaar kajiba maaltu? Natti himachuutu isaa ta'e Haadharraan birattis duwwaan himattu nama qaanfachiisa. Aanu na gaafachiisti. Amma galatoomii ani nama naa ta'ullee tintu nama naa ta'ulleedha garuu wanta kana dhalaan abbaa fi intalti fiiti tasiin taane yoo si gaafatti raaqii barbaadu yoo dhugumaa nama gaafata amma soomalee faan nama gaafata jaala oromoon nama gaafattu nama jaalatti bira hojjetu osuma ittuu nama jaalattu san dhabdi osuma duubaa gururiituuti dhabdi nama sana. Jaalatti yaani. Ijoollee teenya ta'e oromoo biratti osuma waan isa jaalattuuti osoo ittiin himannee ittiin himadhaa osoo ittuu dhabdi. Amma akkaan gartee itti boontallee naan hin jiin maaliif rahaa dhagee ani namaan isiin fuudha jeeni yuutuuba kanarra waliin dalagu jiru qaba inni beekama faayidaa jaalatu isii sanis naa hojii dalagutti hin jirtu ammas walii sin lolle waan takka waliin goone akkanuma osoonii fi wal fuudhannee yuutuuba kana hojii oofu jiruuti chumaan hafte dhiiroo kan jeetiin amma ani siisiniin jaalladha dhuga annama yuutuuba jaaladheelee yuutuuba si jalli dalasiisee kaayyooti galmaan ga'uu hin danda'aati atillee naa wajjin galma ga'uu dandeessi ammoo intala san mee kamiin godhu ammoo hordoftoonni kiyya na gaafachaa jira mee faayizaan eessa jirti naan jaa Faayizaa seera qabu qabu. Bakka faayizaa siin boo. bakka faayizaa yoo buute amma atiis amma isaanuu kijiba naan jechuu jirani bakka faayizaatiin si bu'an yokkanuma na gooti yoo amma osuma akka Ngolu lakkee. jettee amma isiisan si jechoon dhiise ati dhuftee ammaas xiqqisho booda namni nama jijjiiraa akka dhufe kanan ta'uu ani dhugaa nama naa ta'u dhibbaa dhibbatti namaa nan jaaladhu irraa ta'u. Ani sittin qayyaramu yoo tuuti rabbi si kaana godhu namni si qayyaramu. Dhugaa jettaan yoo akkas jette nin dhiisaanis yoo jijjiiramnee natti kanaan booda yoo ni gaatis ka jijjiiramtu ta'e dhala waa'ee silaa nin fuudhaa fi jaalalaa wajji oofadhee fuudhaa jalaa dheetuma biyya galu yoo ni fe'ati akka jara kanaa na goote amma dhalaan nuti qishee hojii jiraannee achi deemte amala jijjiirratti waa meeqa gooti kanaaf yoo atis ammoo akka jara sanii natti taatu taate ganaa dhalaatti hin dhiyaadhu haana dhageenya kun. Lakkee anis Dhalaa hedduu wajjin qayyaramu atillee wanni takkatanii siin jechuudha. Waan feete naan jine hima. Atillee narratti yoo oolte waan feete abbaa feete bakka siin fuudhan danda'a. Atillee akkasuma yoo na amante bakka sun hunda naaf qabaatte ani siif hin jiran siin jira. Aboo siif hin jira gaanis yoo ammoo akkin itti sii jiru yoo ammoo na dhiisuu baattee namni na si garagalchuu baatee namni nama jijjiiraa akka waliin dhufe kanan ta'u haasidaa baay'ataa akkasumaan kun ta'u. Waan dhugaati. Haasinni naafis ammoo waliin dhufne innee madaa nu dhiisi nama ilmaan sagalee turte baasa. Naaf sidaa miti qilleensi nu jechuu hin danda'u. Jettee. Jeetu jira. Qilleensaa salphaatu jechuu naqa naagati walii gallaan qilleensaa miti. Milmeen nu jechuu seenuu dandeessu siin jira. Ni laallagaa galatoomii na qaanfachiiftee jirte. Kuni qaanii hin qabdu wanti si jaalattiisimu. Amma gaakkaan si jee amma walii galatoomii waliin nu fiduu barti hedduu si galateeffa. Obboleettuma xiqqeeta dhugaasan bareejeen koo jira lataan qofaa miti. Amma dhugaadhaa amma ganaa isii qaanfataa isii qaanfachaa anas ergateen amma waan hafenuu keessa bahataa siin galateeffadhaa maatiraa
galanni siiti. Narkabdu yoo atummaan agartee fiinxanaa hojii barbaadu taate. Inshallah Naa rabbi wajjin maaf dhugatti hin baasa. haadha mana kiyyaa taatee haadha ilmaan kiyyaa taatee hedduu si gammadagaa ammoo dhala hedduu wajjin akkana jee waan hin jiisii mun qabu hordoftoonni kiyya hundi beekan. Egaa nama isiin hin sodaadhe yoo naa hojii fiinxa baattee haadha mana keetiin siitaa haadha ilmaan keetiin siitaa gosa irraa jabeeffamudha. Adilleen galatoomni siitaa. Galata irraa atis galatoomii Adilleen galatoomni. sirraa buleeni. Dhalaamaatu bitanaan injinaa walitti dhufana. Atis galatoomii. Laa ani gammachuun tiyya jechuun waan biraa osoo hin ta'in sirnaa lameen walitti dhuftanii jechuun gammachuun. Ati sababa warqatti. Gammachuun geellee xiyyaadhaafis gammachuudha. Mabruukiin isin ja'a. Ati raammataa oomishatti buutee raammanni siif haa bu'u. Aameedhaamee walumaan nu qabu. Galatoomaa isin ja'a. Naa tokko du'ee jira. Atillee narraa qeebaluu fedhi galatoomi. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya waan hafe naaf gahaan waa hedduu qabannee isin yaa rabbi